Waamicha nagaa dhaabbilee siivilii dubartootaan hoogganamuu fi dubartoota irratti hojjetu dhiyeesse kun uummanni keenya guutummaa biyyattii keessa jiru nagaan ba'ee galuuf nageenya murteessaa ta'uusaa ibsa miidiyaaleef magaalaa Finfinneetti kennameen himaniiru. Biyya keenya keessatti nageenyi waaraan akka dhufuu fi hirmaannaan dubartootaa cimee itti fufuu qaba. Rakkoo amma keessa jirruu fi irra jireessaan balaaf saaxilamaa kan jiran ijoollee durbaa, haadholii fi daa'immanidha. Nageenya dheebotame fiduuf ammoo furmaatni marii nagaatii jedhan hundeessituun dhaabbata Siinqee Aadde Zartiyuun Tafarraa. Dhimmi nageenyaa dhimma keenyaa jenneeti kana sitti walitti qabamne hundumti keenya iyyuu nu ilaallata. Nuyi nagaa barbaanna. Nagaadhaan baanee nagaadhaan galuu barbaanna. Haadholiin keenya, obboloottan keenya, daa'imman keenya nagaan baanii nagaan galuutu isaanirra jira. Yoo nagaan jiraate biyyi jiraachuu danda'a. Kanaaf sagaleen keenya nuuf dhaga'amu jenneeti kanarra sitti walitti qabamne. Kanaafis immoo hundumti keenya dhimmichi kan ilaallatu hundu nu cinaa dhaabbatee akka gaaffii keenya nu dhaga'uu barbaanna. Falmii hidhannoo mootummaa Itoophiyaa fi ABO gidduutti barootaaf gaggeeffamaa turee fi qaamota hidhatan biroo wajjin gaggeeffamaa jiru uummata biyyattii keessumattuu dubartoota keenya irraan miidhaan ni ga'aa jiru jabaadha. Mariin araaraa kun marsaa ittaanuufis itti fufee goolabamuu akka qabus gaafataniiru. Akka dhaabbilee fedhii siyaasaa kamirraayyuu bilisa ta'anii biyya kana keessatti nageenya fiduu fi nageenya akka dhufuuf haala mijeessuu irratti hojjetanitti mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi ABO'n wal dhabdee yeroo dheeraa gidduu isaanii turee fi balaa guddaa qaqqabsiise kana mariidhaan furuuf murteessanii mariitti seenuu isaanii guutumatti ni deeggarra ni jajjabeessinas. Lammaffaa mariin jalqabame kun gufuu tokko malee waan kaayyeeffate jalqabame fiixaan baasee akka xumuramuuf akka dhaabbilee siivilii gahee nurraa eeggamu raawwachuuf qophii ta'uu keenya ni beeksifna. Sadaffaa bakka wal dhibdeen dhukaasaa dabalatee jiru kamittiyyuu dubartoonni miidhamoo akka adda duree akkasumas walakkaa uummata biyyattii ta'aniyyuu mariiwwan hamma ammatti gaggeeffaman lameen marii Pirootooriyaa fi Taanzaaniyaa irratti dubartoonni hirmaachuu dhabuun isaanii ni beekama. Kanaaf mariiwwan egeree biyya kanaa murteessuu danda'an gara fuulduratti gaggeeffamuuf jiran keessatti mootummaanis ta'e dhaabbilee morkattootaa hundinuu xiyyeeffannoon dubartoota hirmaachisuu irratti hojjechuu akka qaban ni dhaamna. Afuraffaa adeemsa marii marsaawwan lamaan hanga ammaa ture keessatti hirmaachisummaan dubartootaa duwwaa ta'uyyuu marsaa yookiinuu marsaawwan itti aananii dhufan keessatti gamni lameenuu dubartoota akka hirmaachisanii fi fakkeenyummaa gaarii dhaloota itti aanuuf akka dabarsan ni dhaamna. Shanaffaa marii keessatti hirmaachisuu irraa ka'ee waliigalteen yeroo uumamuttis hojiirra oolmaa fi firii waliigaltee uumamuu irratti akka fayyadamtootaattis ta'e akka qooda fudhattootaa hojiirra oolchuutti shoorri isaan taphachuu qaban akka kennamuuf waamicha ni goona. Jahaffaa biyyi kamiyyuu walakkaa miseensota biyyashii otoo hin hirmaachisin guddina hunda galeessa galmeessisuu akka hin dandeenye hubachuudhaan qaamni biyyattii hojii hiika qabu hojjechuu barbaadu kamuu bifa hirmaannaa fi qooda fudhatamummaa dubartoota ol kaasuu danda'uun karoorfachuu fi hojjechuu akka qaban waamicha keenya ni dabarsina. Torbaffaa dhumarratti Mariin jalqabame kun gufuu tokko malee waan kaayyeeffatee jalqabame fiixaan baasee akka xumuramuuf akka dhaabbilee siiviliitti ga'ee isaanirraa eegamu raawwachuuf qophii ta'uu isaanis ibsaniiru. Dubartoonni qaama hawaasaa gara guddaa waan ta'eef qooda fudhannaan isaanis araaricha keessa jiraachuun barbaachisaadha jedhan. Mariin marsaa lammaffaa waliigaltee malee xumurame kun yeroo gabaabaa keessatti itti deebi'ame qaamota hidhatanii fi socho'an biroo wajjin waliigaltee fi araarri waaraan uumamee uummanni keenya yeroo dheeraaf gidira keessa ture yeroo dhumaatiif akka aara galfatu akka taasifamu waamicha ni goona. Nagaa fi tasgabbiin biyya keenyaaf haa ta'u hirmaannaa dubartootaa guddina hunda galeessaaf.